Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naganaaf jirtu fayyaa keessanii akkam baga guyyaa jum'aa guyyaa jaalatamaa guyyaa har'aatiin isin ga'ee isiniin jechaa obboleeyyan koo akkam naaf jirtu fayyaa keessanii annaga koota alhamdulillah. Akkam mi'aafiyaan keessan jireenyi maal fakkaatti? Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ani bira bareedaadha isiniin jedha kaa obboleeyyan koo akkam maal fakkaatti jummaan har'aawu inshaallah rabbiin karraatiin nu ga'ee kan torbee kan 15 kan ji'aatiin kan 22 kan ji'a rabbiin ittiin nu haa ga'u isiniin jedha. Akkam maal fakkaattan dalagaan isin bira hoo akkam maal fakkaatti? Alhamdulillah rabbil aalamiin ni bira bareedaadha. Wallahi rabbi galanni haa ga'u kaa inshaallah tan jabaatteefis tan nu laaftes alhamdulillah jecha taatiifillee rabbumatti kadhannaa isiniin jedha obboleeyyan koo. Salaamtaa isiniin jedhe asumaan dhufee tutulaan shoo eessa baddee warri naan jettan jira kun asumaan jira inshaallah biizii ta'eetiini isinirraa bade obboleeyyan koo isiniin jecha akkasuma warroonni dodolaa shoo jalatti argamtan sheer sabiskiraayib gochuudhaan akkasuma warroonni youtuma gurguddaa qabdan sheeruuf nu godhaa inshaallah nullee hima guddanna hawwii teenya tana hima bakkaan ganna inshaallah marabbiin bakkaan nu gaha yuutuba gurguddaa keessan san inshaallah obsineetumaan hima itti kennan usi gaafa rabbi jedhe jechuudha. Akkasuma viidiyoon ani waraabu xiqqishoo rakkina namaa biraatii yookiin ampuulii waan ta'eef hedduu hin ifu ampuulii takka qofa jira. Biyyuma teennayyuu hin geettu jechuudha. Biyyuma teennayyuu maabiraatii biyya keenyaatu hin ga'u ampuuliin takkittiin jechaadha asitti. Akkasii osoo lama taatee baay'ee ifaa takka qofa jira takka nu jalaatti balaashaati. Akkas isiniin jedha kaa obboleeyyiin koo. Baga naganaaf qabaatanii baga nagaannaa jiraatanii isiniin jecha achirratti wallaahi wanni dubbachuu dhufe waan kana viidiyoo takkas waraabee ture ammas inshaallah rabbi galannaa gokaa alhamdulillahi. Wanni dubbachuu dhufe ammas warra yamanii irraa dubbachuu dhufe obboleeyyan konko warra yamanii keessaa jechuudha hedduu takka mataa nama dhukkubsa hedduu takkaan wallahi hedduu takka garaa nama nyaatanis hedduu takka garaa takkasii balleessa wallahi keessattuu mee wallahi namni viidiyoo salaaltani viidiyoo ijoollee wardaa fi Ibraahim ilaaltani wallahi hedduu takka garaa nama bada yaa ilmaan oromoo yamanii keessa jirtan wallahi wal gargaaraati daa'imman san biyya galcha amma wanni biraa hin jirtu haadhas akka fuudhanis fuudhaniitiin jirani abbaas akka inni ilmaan ofii hin been abbaan ammoo ilmaan ofii sayyoo arge ammoo ajjeesuu iyyuu oolu kamaa fi waa itti godhan kanatu isa tokkana godhe isa akkana godha qalbii hin qabu. Ajjeesuun ooluusuu arge jechuudha ilmaan kiyya jedhee hin beeku waan ta'eef maaliif waan sammuun isaa sirrii hin jirreef jechuudha obboleeyyan konko achirraa kan ka'e biinii fi balloo irratti hin dhiisinaa obboleeyyan konkoo wal gargaaraa warrummaan nama bira dhaabattan wal gargaaraati ilmaan kana gara biyyaa gara akaakayyuu gara haadha wardaa yookiin abbaa wardaatitti galchaa isinin jedha wallahi hedduu takka garaa nama nyaatan hedduu takka nama dararan wallahi nama dararan. Maaliif amma warroonni achitti qabatanii bal'oo fi biiniin kun qabataniiti ilmaan itti haadhaaf abbaa itti sonnaa abbaa itti qabnaa abbaa itti fayyibnaa jedhan akkanatti hin argatan wanni kun warri shayxanaa walitti deemuu jira shayxanaa waliin haasoo jiran kunniin kanaafiyyuu wanni shayxanaa hin argamtis kanaafiyyuu maal godhuu akkanatti ufis dararuu dalagaa ofii irraas dhaabuu nama fakkaatti waan qabaaniin itti fixatanii osoo gara biyyaa galchanii irra bareedaadha daa'imman tana wallahi booda namni akkana nama hin danda'u obboleeyyan koo daa'imni hafaazaa qabaa
aanan qabaa, waan nyaatu qabaa. Namni lubbuu ofiitiinuu biyya san keessatti lubbuu ofiitiinuu akkamittiin jiraadha, akkamittiin bulaa, akkamittiin oolaa, maaltu narra gahaa guyyaa har'aa kana yaadaa deemu jira, kana yaadaa deemu. Kanaafiyyuu ilmaan san booddee maaltu itti yaada, namni yeroo hunda nama bira dhaabatu, yeroo hunda nyaata namaan dalagu, daa'imman tun nyaata feetii, uffata irraa dhiqaa feetii, uffata irraa jijjiiraa feetii, abbaasaa irraa jijjiiraa feetii, kireema qabdii daa'imman tun. Eenyutu akkasii irraa gargaara, eenyutu akkasittiin isa gargaara. Wallaahi yoo rabbii tokkocha taate malee osoo daa'imman tana hin hafatin, osoo daa'imman tana karaa irra gattanii jalaa hin gorin, osoo dirqamaan osoo biyya galchitanii wayyaadha. Wallaahi osoo gara biyyaa galchitanii jedha akka yaada kiyyaatitti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Isinis viidiyoo tana shir naa godhaa, bal'oo irratti sheerii naa godhaa. Akkasuma biinii irratti sheerii naa godha inshaallah, akka isaan bira geettee wanni kun sirriidha hin galchinuu irratti wal mari'atan sheerii naaf godhaa isiniin jedha. Obboleeyyan koo sheerii qofa naaf godha, sabiskiraayib naa hin godhina. Sheerii godhaatii ilmaan sheerii godhaatii bal'oo fi biinii biraan naa ga'a. Maaliifuu dirqaman daa'imman tun booddee karaarra hafuu deemti, daa'imman tun booddee haadhaaf abbaa dhabuu deemti, dhabde haadhaaf abbaa dhabdeetiin jirti. Haadha abbaa akka godhanii biraa fuudhanii dhamaasanii dhiisaniitiin jiran. Mee yoo abbaan sunuu akaakayyuun jira, haati jirti, abbaan wardaa jira, haati wardaa jira, dhagaanii hooma kanayyuu an allahu aalam wallaahi dhagaaniitumaan akkanatti cadhisanii taa'aniitiin wanna jedhani. An warri gandaa dhagaa dubbii tana jedhee bari inuma dubbadha jedhaa garuu ni hin dagadha. Obboleeyyan koo dhagayanii waan akkanaa waan isaa irra deemu jira, waa isaan hojjechuu jiran beekanii. Hedduu takka nama dhiba, hedduu nama dhiba obboleeyyan koo. Mee warri akka kiyya kana warreen hommaa akkanaa isin dhibe jira. Wallahi rabbiin ol ta'e haa laaffisuuf, rabbiin ol ta'e isaanii bisaa laaffisu. An dhaamsi kiyyaa wanni isinitti dhaamadhu sheerii naa godha. Warroonni bal'oo jalatti sheerii naa godha, biinii jalatti sheerii naa godha. Yoo danda'an daa'imman san gara biyyaa haa galchanii. Maaliifiyyuu yoo danda'an nama sitti kadhatanii osoo daa'imman sun gara gandaa galchanii bareedaadha. Daa'imman booda akkana karaarra hafti, dhugaa rabbi guddattee siin guddattu booda ammoo karaarraa fudhatanii gurgurachuu taati. Ani kanaafiyyuu akka daa'imman tun booda hin rakkanne osoo gara gandaa galchanii jedha yaanni kiyya kana. Isinis yaada qabdan dubbadhaati inshaallah. Akkasii sheer naaf godha, sheer godha. Warroota biraan naa gayaa, bal'oofa biraan naa gayaa, sheeriin na gargaara isiniin jedha obboleeyyan koo. Ana daa'imman hedduu garaa na nyaatte, walla hedduu takkaan garaa nama balleessiti. Maaliif osoo biyya san keessallee jiraatanii sirriidha. Guyyaa takkas guyyaa lamas wal jijjiiruun wal gargaaruun osoo jiru, garuu halaala ta'inni garaa nama dhukkubuu, garaan nu baduu kanatu hedduu takka garaa nu balleessu jira. Birallee ta'inne osoo biyya takka jiraannee birallee ta'inne torbaan takkas yookiin guyyaa takkas yoo badanne bareedaadha. Garuu akkasittis badaduu hin dandeenyu. Biyya garaa kan jiru biyya garagaraa jirra. Kanaafiyyuu daa'imman tan akka namni gatee Oromoon akka hin dhabne, ijoolleen tun ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo waan taateef gara gandaa galchaa, gara biyyaa galchaa. Yookiin rakkataallee yoo kennan bareedaadha dhugaa rabbiiti. Rakkataa Oromooti kafinna hin qabne illee yoo kennan bareedaadha. Akkanatti haadhas yoo deebisanis dhamaatanii deebisan malee akkanaan hin deebisan. Intalti karaa gaafsan maal jette gaafti kalee modheen gadda isiin bareeda kanaan na caalte jetti, bareeda kanaan na caalte maal wallaahi bareeda rabbi kennee fi isiillee rabbi kenne, siifillee rabbi sii kenne, waan rabbi namaa kenne akkamittiin baree fuula isii kana cicciraati maalii godhaati irraa deebisaa jedheen jettime jinnoota isiitiin. A'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim, a'uuzu billah. Namni jinni waliin galaa bismillaahi jinni waliin galaa namni. Wallaahi an hedduu takkaan garaan nama bada. An daa'imman santu garaa na nyaate dhugaa rabbi moo biraallee dubbachuu dhiise. An dubbii tana silaa hin dubbadhu, lamaa sadii deebi'ee irraa hin dubbadhu, laakiin daa'imman santu garaa na nyaate. Akkas isiniin jedha obboleeyyan koo. Akkasii sheeriin na bira dhaabbadha, sheeriin na gargaaraa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.